Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a waan tokko tokkorraa dubbachuu barbaada waan dubbatamuu qabu jechuudha. Yeroo hundaayyuu nuti waan dubbatamuu qabu dhiisnee waan silaa dubbatamuu qabne irraa dubbanna. Dirqama mootu ilma namaa erga taanee dhalanne namummaafis oromummaafis dubbachuudha qabna jechuudha. Yeroo hundaa ni gowwoomfamna, ni tumamna, ni reebamna, ni ajjeefamna, ni buqqifamna waan hedduu taanee jechuudha. Akkuma mataa kanatti yoo fudhanne osoo biyyi keenya nagaa qabaate osoo mootu biyyi keenya qabeenya qabaate biyya ormaa deemne harka namaa jalan qabannu jechuudha. Osoo kun hin jirre osoo kun jiraate jechuudha akkasii kan waan hin jirreef jecha biyya baana jechuudha. Bilisummaa yookaan immoo mirga ofii hin jiraachuu fi jireenyi biyya keenyaa waan hin taane biyya baana hundi keenyaa beekamaadha. Sababa isaanii beektan. Kana waan ta'eef dhugaa jiru walitti himna hanga xumura qophii kiyyaatti na hordofaan affeerraa kooti yoon waan balleesse immoo jecha kiyya keessa qabaadhe na of kolcha. Maaliif miidiyaa kanarratti waan adeemamaa jiru argaa jirtan waa'ee Jawaarirraa waa'ee aktiivistoota Oromoo guutuu irraa jechuudha. Maaltu akka adeemamaa jiru hin argitan. Kamtu dharaa kamtu dhugaadhaa hin beektan. Garuu dhugaa haaltan. Dhugaa haaltan jechuun dhugaa awwaaltanii soba baay'isuu heddummeessitan. Mi'a fakkeenyaaf guyyaa irraa Jawaar Muhammad jala Feesbuukiin cufatee jedhan. Sarchoo gootu dhugaadha hin jiru. Cufatuusaa akkamitti beekti? Haak ta'uusaa akkamitti beekti? Haakiin godhamuu miti of duratti godhamuu danda'a. Namootatti dhiyaanne namni itti dhiyaatu akka obboleettii fi namoota biraa gaafatan akka haakiin taane akka cufame dubbatama. Garuu isin kijiba baay'ata. Yaa'ii sooshaal miidiyaa kanarratti wanti dubbatamu baay'ee jira. Waan nuu ta'u dubbadhaame. Yaa warra miidiyaa isintu garaa nu gubaa jira dhugaa rabbiititti. Namoonni yoo argitan posting ila waan siyaasu keessa posting haraaraa yookaan suusii isin ta'e waan argitan postatan jechuudha. Namni gisee ammaa namni sammuu hin qabne suuraa ofii postata. Suuraa ofii bareedoo ofii nutti argisiisu. Baalluu godhadhu bareedumni kee gadda keessa jirra yaaki. Nu wallaalletini suuraa postatuudha. Suuraa kee nurratti hin postatin. Akkanaa nu gadda keessa jirra waan argitan nurratti hin barreessin. Waan barreessiturraa waan Oromoon keessa jirtu barreessi. Waan uummata barbaachisu barreessi. Asteettee suuraa kee kanatti postatu maal nu godhanu eenyu waan akkanaa ijoollee akkanaa jalaa ba'a. Sinii gala kana waan ta'eef wal hin burjaajessina uummata kijibina of hin kibijina nu kabaja nu teechisa garaan nu gubate jechuudha gisee hunda. Inni bira diqaaltota yeroo ammaa kanatti duuti Hacaaluutti dhagahamuu didee akkasuma hidhamuun Jawaaritti dhagahamuu didee abbichuu koo jettuuf dhaamsa qaba diqaaltotaaf jechuudha. Namoota afaan Oromoo dubbatan kan shanyiin Oromoo hin taane jechuudha. Isin guyyaa tokko rabbii isin qabuuf ta'a waan ta'eef guyyaa tokko isinillee waan akkanaa keessa seenuu dandeettan waan ta'eef hanga guyyaa sanii walumatti hidha. Immootu diqaalummaa keessan ofitti beeksitanii jirtan. Abbichuun kee afaanitti si fincaa'uu barbaadde deeggaruu mirga qabda. Yoo deeggartes ilmaanuma Oromoo kana kan irraa nyaatteef jecha yoo diqaalallee taate irraa nyaattemi. Garaan gubaa qaba, garaan madaa qaba. Yoo callistee garama keessa gammaddee maal qaba? Hacaaluu duukee yoo gammaddi garama kee keessa gammade ol baastee uummata hin gubin. Abbichuu kee yoo jaalatte garama keessatti jaaladhu yeroo namni waa namarraa du'etti waatu nama guba waan ta'eef. Osoo abbaan kee du'ee sirratti qoosanii hagam dasi jedha. Abbaan si dhalche yoo sirraa du'ee ani sitti qoosa gami dasi jedha. Yoo abbaan kee sun du'uu na gammachiise garama kiyya keessatti odoo gammadee gaarii. Maaliif wajji jiraachuuf akkasi. Isin asii alaabaa onnoo suuraa milinika sirriitti maxxanfattanii garaa keessaa irratti laxxaftanii nuti immootu gubata waan qabnuuf suuraa Haacaaluu Hundeessaa maxxanfanna. Suuraa Haacaaluu Hundeessaa maxxanfanna. Isin kan milinik maxxanfadha. Nuti goonni keenya nuuf Haacaaluudha malee milinikii miti. Milinikii yoomiyyuu nuuf dhalaata jechuudha. Isinii galee kana waan ta'eef milinikii keessan faarfachuu abiyyi keessan faarfachuu naaftanyummaa keessan faarfachuu diqaalummaa keessan faarfachuu irraan kaanu nuti uummanni Oromoo kan barbaannu gadda ilma keenya hin fixanne hanga inni gumaa isaa bahutti ammas hin fixan. Gaddi isaa hanga dhumaatti nu keessaan bahu onnee keenya cabseetii jira. Hanga gaafa gumaa isaa bahu yookaan hawultiin isaa dhaabatutti nuti gadda isaan dhiibu. Suuraa ta'e na Facebook irratti hin postonnu, viidiyoo irratti hin postonnu. Maaliif hin postonnu? Gadda keessa jira. Maaltu nu gammachiisetti ni ka suuraa kenna postonnu. Isin diqaaltonni mirga qabdan garuu yoo doodoo ifattanii gaariidha. Guyyaa walitti dhufnu hin jira. Namni akkanatti hin hafu. Lala garuu ijoollee Suudii keessattuu ijoollee akkana nurratti godhattu kana warri nurratti goobse isin jechuudha.
biyya kana keessatti hin beektan namni yaada faallaa qabus yaada faallaa ofii dhuunfan dabarfataa jira malee miidiyaa irratti nan bittinsu hin jiru maaliif haamilee olii eeguun gaariidha garuu mootu wal kadhannaa fakkaatti waan ta'eef osoo akkas godhuu baatanii gaariidha kuni akka kanatti jira rakkinni biyya hedduutu jira biyya keessatti rakkina gurguddaatu jira neetworkiin cufaa jira kan hojjetaa jiru wifi ammallee laal neetworkiin hin jireettanii suuraalee amma duraa kijibaa maxxansaa jirtan hin jiru neetworkiin Itoophiyaa neetworkiin ka jiru wifi dha wifi nu Finfinnee keessa jira wifi immoo namni hundi hin qabu suuraa amma maxxansame ebalutti akkana ta'amaa jira biyya kanatti akkana ta'amaa jira jedhanii suuraa maxxansan suuraan eessaa dhufe hin darbu suuraan maa wal sobuun gaarii miti qabsoo karaa nagaa oofa qabsoon karaa nagaatiin bareeddi hundi keessanuu Facebook ima keessan guddifatuuf yookaan immootu namni sheerii baay'ifatuuf jettanii waan uummata burjaajessu dalaguun nu jibbisiisetti ni jira hunda caalaa jechuudha dhugaa rabbi dubbatudha ani maal akka ta'e hin beeku Oromoon maaliif akka olbuje nu wallaalletti fakkeenya akka dhuunfaa kennatti hojii qabna hojii biraa hojii hojjetu hojii miidiyaatti fakkeenya waan akka diraamaa hojjetu wantoota akka viidiyoo yuutuubii wanta biraa qoosaa adda addaa hojiidha nuuf maaliif damoozatti nyaanna garuu waan dhiifneef maaliif haamilee kamiin waa'ee hawaasa kennaa dhiifnee waa'ee uummata kennaa dhiisnee waa'ee biddeenaa yaana hin hojjetinaa miti sirrii hojjetan malee nyaatan garuu waan hojjetamuu qabu irratti yoo hojjetan gaariidha warroon nama YouTube irratti komii dhiyeessan baay'ee jiru YouTube maa hojjettan nuun jedhan YouTube jechuun badii kennaa badii miti garuu badiin maali waan arganaasa'u yeroo kanatti waa'ee uummata kennaa dhiisnee waa'ee biraa haasa'uun salphina guddaadha nuufis nama hundaafis ana fakkeenya barraa yoo Hacaaluun du'e diraamaa wayii viidiyoodhaan hojjedhe hagam sammuu kiyya na eeyyama kun sheemidha garuu waa'ee hawaasaa miidiyaa kam irratti hojjechuun qaanyiin qabu YouTube irratti Twitter irratti Instagram TikTok iyya haja irratti waa'ee hawaasa keetiif ta'u yoo dubbatte kuni rakkoo qabu hawaasa guutuu bira gaa waan ta'eef YouTubenis viidiyoo Facebookittis nama Oromoo tulaala nama addunyaa tulaala waan ta'eef kana wal bira qabanii fayyadamuun rakkina qabu namoota waan argaman haasaya namoota akkuma isin jettan waa guddifatuuf godhan gartee faayidaan qabu fakkeenyaaf amma ana akka dhuunfaa kiyyaatti YouTube dha miidiyaan ani qabu YouTube dhaan fayyadamallee fooloorii guddaan kiyya YouTube dha waan ta'eef isaan fayyadam Facebook caalaa YouTube nan na hordofa yaada kiyya san YouTube yoo dabarfadhe badii biraa hin qabu tini galee garuu mootu waan adda addaa dabarsuun ammas sheemidha ijoollee suuraa nurra postatan adaraa keessan nurratti hin postatina yoo haraaraa suuraa qabaattan guyyaa eeggadhaa qammaa isinii ba'umaayyuu miti guyyaa tokko numa godhattan suuraa kee ol galabattee duraanuu barattee rakkina hin qabu hagasi garuu walii obsuun gaariidha garaa nun gubina ijoolleen teenna waan biraa dhiisii biyya ormaatitti rakkatanii rakkoo ofii himatuu sodaatan maaliif odoo rakkoon guddaan biyya jiru akkami rakkoo ta'e na himanna yaanii mana madaamitti nama meeqatu rakkataa jira nama meeqatu imimmaan bu'aa jira damoonni kafalamuu fi didee biyya galuudhaaf bootaa dhabe maaliif jedhe waan kana ijoolleen du'a Hacaaluun caalsifannu rakkoo kennedhanii callisaa jira annama hedduutu natti haasaa jira maal oreedii rakkanne dheebonne beeloyne nama naan jedhe jiru garuu dubbatuu hin dandeenye haamilee ittiin dubbannu dhabne hin cabne yaa Oromoo kufneeti jirra Hacaaluun nurraa kufe Jawaar nurraa lafa dha'e hanga irratti Oromoon ija lamaa malee dhabdeetiniin deemaa jirti sochiin biyya keessaa qorree jira sochiin biyya alaa qorree jira akkuma amma dura jedhame san Oromoon gizema waa ta'eechaa girrisuu ta'an kun nu qaanfachiiseetiniin jira goonni kalubbuun dhabne kalubbuun jiru osoo arginu dhabuun immoo sheemii guddaadha nuuf qaanyii guddaadha akkasuma ta'aa jirra immoo homaa gochaa hin jiru dhugaa dubbatuun firummaan kun namoota mana hidhaa keessa jiruuf namni tokkochi waa gochaa hin jiru osoo waa gochaa jiraate hagarratti mana hidhaa keessatti murtii tokko malee shaman sa'aatii barbaadanitti dabarsanii isaa barbaadetti qaxaroo shugutii akkana goonee maalii goonee jedhan ergite kana waan ta'eef yaadni kiyya kana yaada biraati walitti deebina ani gabaabsuu barbaada beekta maaliif yeroo hundaa hin dubbannaa furmaata dhabe furmaata kana hanga argabsiifnutti immoo callisuun nurra hin jiraatu isinii galee kana waan ta'eef yaada kiyya asumaan xumuraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha fayyaa ta'a